sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya tamsaasni BBC Naayiroobii irraa kallattiin isin bira ga'u eegalee jira. Har'a qabiyyeen suneeffanne Oromiyaatti hidhamtoota mana hidhaatii baasanii ajjeesanii gatuun baratamaa dhufeera. Kan addi bilisummaa Oromoo jedhe mootummaa naannichaa maal jedhama? Namni mana sirreessaa keessa yookaan mana amala sirreessaati yookaan immoo buufata poolisiitii fuudhanii ajjeefame kan jedhu ragaasaa hin qabu. Karaa kamiinuu seeraan alaa. Hiriira naannoo Amaaraatti ba'ame irratti dhaadannoo Oromummaa naa badoo jedhu hiriirtonni qabatanii ba'an marsaalee hawaasaa irratti dubbii ijoo ta'eera. Qorataan aadaaf seenaa obbo Alamaayyoo Hayilee maal jedhani? Oromummaa jechuun uffata isaa, aadaa isaa, nyaata isaa, jiruuf jireenya isaa kallattii maraan jechuudha. Magaalaa Finfinneetti gamoon ijaarsa irra ture jigee lubbuu namoota galaafateera. Akkasuma oduuf odeeffannoo biroos qabna. Ani Hirphaa Gammachuuti. Amma xumuraatti nu hordofaa. Manni maree nageenyaa UN marii dhimma Tigraay irratti taasiseen booda ibsa baaseen sarbama mirga namoomaa naannoo Tigraayitti gabaafameen yaadda'uu hime. Biyyoonni miseensa mana marichaa 15 dhimma kanarratti waliigalteerra ga'anii ibsa baasuun kun kan jalqabaate. Itoophiyaan gama isheetiin duulli seera kabachiisuu naannoo Tigraay dhimma keessoo Itoophiyaati jette. Beekaa Toomaa Dabaleesinitti himama. Manni maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii rakkoo namoomaa fi lola naannoo Tigraay keessatti adeemaa jiru ilaalchise eebila 15 bara 2021 walgahii taa'ee ture. Waltajjii cufaa ture kanarratti hoogganaan qarqaarsa namoomaa UN Mark Lowcock Tigraayitti lolli hin dhaabanne haallis wayyaa hin jiru kun hunda keenya yaaddessuu qabaa jechuun dubbatan. Naannichatti beelli akka meeshaa waraanaatti hojiirra ooluu ka dubbatan Ab Lowcock miseensonni mana marichaa tarkaanfii dabalataa akka fudhatan gaafatan. Bakka buutuun Ameerikaa ambaasadar Linda Thomas Greenfield lolli akka dhaabatuu fi loltoonni Eertiraan Tigraay keessa akka bahan irra deebiin gaafatan. Amma dura irra deddeebiin dhimma lola Tigraay irratti mari'achaa akka turan miseensonni mana maree nageenyaa UN waliigaltee irra gahuu hin dandeenye ture. Marii miilanaan booda garuu biyyoonni marti sagalee tokkoon ibsa waloo baasaniiru. Ibsa kamisa kaleessaa baasan kanaan miseensonni mana marichaa naannoo Tigraayitti haala namoomaa jiruun yaaddofneerraa jedhan. Tattaaffii qarqaarsa namoomaa dhiyeessuuf mootummaan Itoophiyaa godhaa jiruuf beekamtii ka kenne ibsi kun ammallee rakkooleen namoomaa jiraachuu beeksise. Qajeelfamoota qarqaarsa namoomaa UN hordofuun deeggarsi namoomaa dhiyaachuu akka itti fufuu fi ammallee ulaan qarqaarsaa danqaa malee akka banamus gaafateera. Biyyoonni miseensota mana marichaa miidhaa saalaa dubartoota irra gahu dabalate sarbama mirgoota namoomaa naannichatti raawwataman jedhamaniin daran yaadda'uu ibse. Kanaafis qorannoon akka gaggeeffamu waamicha dhiyeesseera. Kana malees miseensonni mana marichaa walabummaa, bilisummaa siyaasaa fi tokkummaa biyya Itoophiyaaf deeggarsa cimaa qaban irra deebiin mirkaneessuu akka barbaadan himan. Ibsa mana marichaa irratti Itoophiyaan yaada kenniteetti. UN'tti bakka bu'aan Itoophiyaa ibsa baaseen duulli seera kabachiisuu naannoo Tigraay dhimma keessoo Itoophiyaa ka seera biyyattii hordofuun gaggeeffamedha. Kanaafis daangaa birmadummaa biyyi tokko qabdu keessatti ilaalamuu qabaa jedhe. Mootummaan Itoophiyaa qarqaarsa namoomaa harka caalu dhiyeessaa akka jiruu fi miidhaa saalaa dabalatee sarbama mirgoota namoomaa jedhaman qorachuu fi haqa mirkaneessuu irratti kutannoo akka qabu hime. Dhaabbileen idil addunyaa mirga namoomaaf falman lola naannoo Tigraay keessatti sadaasa darbe eegale hordofe sarbamni mirgoota namoomaa haga yakka waraanaa gahuu malu raawwatamaniiru jedhe. Gama kaaniin rakkoon namoomaa naannicha keessa jiru yeroo gara yerootti hammaataa akka jiru dhaabbileen deeggarsa namoomaa ni himu. Bulchiinsi yeroo Tigraay akka jedhutti haga ammaatti naannicha keessatti namoonni miliyoona 2 ol buqqaanii akka jiran yoo ta'u namoonni miliyoona 4 ol ta'an ammoo deeggarsa namoomaa isaan barbaachisa. Magaalaa Finfinnee naannoo Kazanchis jedhamutti gamoon ijaarsa irra ture tokko jigee lubbuu namoota 3 galaafate. Namoota 4 immoo miidhama qaamaaf saaxileera. Wayita gamoon kun jigu hojjettoonni 112 hojiirra kan turan akka turan dubbi himaan Komishinii Ittisa Balaa magaalaa Finfinnee obbo Gululaat Geetaanaa BBC'tti himaniiru. አደጋው የደረሰው ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ካሳንቺስ balaan kun kutaa bulchiinsa qiirqos aanaa 8 hoteela kaasaanchis juupiter fuulduratti ganama keessaa sa'aatii 5:10 irratti mudate. Gamoon jalqabbiirra jiru tokko jiguun balaan sun qaqqabe. Ka'umsi balaa sanaa ammaaf hin beekamne. Balaa mudate to'achuuf hojjettoota lubbuu baraarsaa 35, konkolaattota yeroo balaa gurguddoo 3, konkolaattota xixiqqoo 4 fi ambulaansonni 3 naannichatti bobbaafamanii turan. Balaa kanaan namootni 3 du'anii namoota 4 irra immoo miidhaan irra qaqqabeera. Isaan keessaa tokko miidhama cimaatu irra qaqqabe. Namoota du'an keessaa 2 umuriin isaanii ganna 23 wayita ta'u tokko nama umuriin ganna 24ti. Hojiin lubbuu baraarsaa sun
sa'aatii 2 kan fudhate wayita ta'u poolisoonni magaalaa Finfinnee fi federaalaa waltumsuun lubbuu namootaa baraaruun danda'ameera. Ijaarsa gamoo kanarratti hojjettoota hojii guyyuu 112 keessaa 109 baraaruun danda'ameera. ሰራተኞችን ለማካፍ የተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። amma mooduun gaggabaabsee isinitti manni murtii olaanaa federaalaa namoota ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaatiin shakkaman keessaa ragaalee ittisaa himatamaa sadaffaa Abdii Alamaayyoo dhaga'e. Manni murtii mirga wabii eegee fi kan ba'e Abdii Alamaayyoo ragaalee ittisaa lama dhiyeeffachuun jechisaa dhaga'ameera. Manni murtichaa adeemsa himannaa waliigalaa hanga ammaatti jiru irratti abbaan alangaa fi abukaattonni falmii afaanii akka godhaniif caamsaa 12 bara 2013 beellameera. Oduu mana murtii biraatiin dhaddachi galmee obbo Jawaar faa mana murtii waliigalaa federaalaatti har'a beellamamee osoo hin taa'amin hafe. Manni murtichaa sababii rakkoo abbaa seeraa tokko mudateen dhaddachi galmee obbo Jawaar faa gara eebila 20 bara 2013 jijjiiramuusaa akka itti hime abukaattoon himatamtootaa obbo Dajanee Fiqaaduu BBC'tti himaniiru. Namni pilaazimaan himatamtoota mana sirreessaatii mana murtichaa waliin wal quunnamsiisaa turan obbo Jawaar faan hin dhiyaannu akka jedhan abbootii seeraatti himaniiru. Baankiin addunyaa deeggarsa sagantaa piroojektota 3 deeggaruudhaaf kan oolu doolaara Ameerikaa miliyoona 900 fi miliyoona 9 Itiyoophiyaa gargaare. Maallaqni kun tajaajila ibsaa diriirsuu wal guddisuu akkasumas waldaalee intarpiraayizoota xixiqqaa deeggaruu tajaajila koovidii waliin ga'uudhaaf oolaa jedhe ministeerri maallaqaa Itiyoophiyaa. Harargee ba'aa naannoo Dadaritti kirkirri lafaa Riiktar iskeelii 4 ta'uu har'a ganama naannoo sa'aatii 1 daqiiqaa 45tti mudate. Yuunivarsiitii Finfinneetti Daayirektarri Ji'ooloojii, Astiroonoomii fi qorannoo hawaa akkasumas qorataan kirkira lafaa kan ta'an Profeesar Attalaay Ayyala kirkirri lafaa kun dhiyeenya Dadar iddoowwan akka Dirree Dhawaa fi Haramayaatti dhaga'amu himaniiru. Oduun sa'aatii kanaaf qaban isaan kana turan. Gara qabiyyee sattaanutti yoo ceenu naannoo Oromiyaatti hidhamtoota mana hidhaati baasanii ajjeesanii gatuun baratamaa dhufeeraa jedhe Adda Bilisummaa Oromoo. Ibsi koreen deeggarsa hidhamtoota siyaasaa dhaabichaa har'a baase akka jedhutti namoonni mana hidhaatii baafamanii ajjeefaman kunneen mana murtiitti akka gad lakkifaman murtaa'ee kan dabalatudha. Dhaabichi namoota 25 mana hidhaatii baafamanii ajjeefaman jedhe bakka itti ajjeefaman jedhuu waliin kan tarreesse yoo ta'u himatamtoonni hedduun ammoo achi buuteen isaanii dhabameeraa jedhe. Haalli kun ammaan dura godinaalee Wallaggaa fi Gujiitti mul'ataa ture amma garuu godinoota Oromiyaa maratti raawwachaa jira jedheera. Dhimma kanarratti kan dubbisne dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa gocha maqaa balleessitee jedhani. Abaa'oon biyya kana keessatti lubbuu namaa ajjeesuun jira, mana hidhaatti nama dararuun jira jedhee mootummaa kasasuun uumama isaatiin nama kasasuun beekamaadha. Eenyutu du'ee, eessatti du'ee kan jedhu ragaa dhiyeessuu hin danda'an odeeffannoo kana hin qabu akkati kaasee miidiyaa hawaasaa irrattidha kan jechaa jirtu. Odeeffannoo akkasiis hin qabu. Namni kamuu gaafa buufata poolisiittis haa ta'u mana amala sirreessaas gaafa galu kaasee to'annaa mootummaa jala kan inni galu. To'annaa mootummaa jala gala jechuun maal jechuudha? Namicha sanaafis eegumsiin godhama. Namni sun amala sirreeffachuudhaaf iddoo sana gale malee miidhaan qaamaas miidhaan biraas irra ga'uudhaaf miti iddoo sana kan galu. Sanarra darbee gochaan kanaan ala raawwatame bakka yoo jiraate immoo kun miidiyaa hawaasaatti ba'anii isa ta'u miidiyaa idilee irrattis ba'anii ibsuudhaan utuu hin taane kan fala argachuu danda'u. Namoota bakka rakkoon itti akkasii qunname sanatti miidhaa gahe sana buufata poolisii sanarraatii yookaan immoo qaama to'annaa sana nama sana to'aterraatii qulqulleeffachuun hin danda'ama. Miidhaan akkasii gaheera jedhamee bakka yaadamutti immoo seera biyya kanaatu jira. Namni tokko sababii malee atuu manni murtiitti murteessin ajjeefamuu hin danda'u. Gaaffiin isinii kaasu Adda Bilisummaa Oromoo kan inni tarreessu namoota 25 bakka itti ajjeefamanis maqaa isaanii wajjiniin kan inni tarreessetiin jedhe. Namoota kana keessa fakkeenyaaf Ballaxaa Xiiqii, Godina Horroo Guduruu, Wallaggaa, Jimmaa Araaree akkasumallee Guutaa Caraanaa nama jedhamu bakka isaa wajjiniin tarreesseera. Oromiyaa keessa iddoo adda addaatti wanti kun akka raawwatamudha kan inni kaasu. Namoota lakkoofte
kun dhalachuu isaanii hin beeku lubbuun jiruu isaanii miti. Lubbuun jiruuf dhalachuu isaanii beeku sirraa namni sun dhuguma hidhame moo hidhamne qabame moo hin qabamne keessatti lafti inni itti ajjeefamu qulqullaa'utu sirra jiraata. Namoonni hidhannoo hidhatanii caasaa nageenyaa wajjiniin wal waraanaa jiraniif dhukaasa banan bakkee atamma ibsite irratti isaaniin olis du'uu danda'a namni kanaan olis namni du'e jiraachuu danda'a. Namoota hidhatanii fuulleedhaan waraana gaggeessaa jiran addi bilisummaa Oromoo ankootii warri waraanaa jiran warri jeequmsa gaggeessaa jiran warri iddoo garaagaraatti waraana bananii uummata saamaa jiran jedhee fudhateera taanaan ragaan kun nuufuu ragaa guddaadha yoo akka itti fudhateera ta'e. Kanarraa kan hafe namni bakkee irra jiru namni to'atame mana to'annaa keessa ba'ee ajjeefamee jedhamu ani riilii hin dhageenye fi odeeffannoon akkasiis hin jiru. Abaa'oo namala isaati kibsiinsa. Nama ofii isaatii bobbaasee waraana waraansisaa ajjeesisaa saamsisaa jiru keessaati namni du'ee fi ajjeefame yoo jiraate isaan kana ragaa fudhachuu danda'a. Isaan beeka warra bobbaase sana maqaa isaanii tarreeffachuu danda'a ta'a warra waraanaaf bobbaase. Kanarraa kan hafe namni mana sirreessaa keessa yookaan mana amala sirreessaati yookaan immoo buufata poolisiitii fuudhamee ajjeefame kan jedhu ragaa isaas hin qabu. Gara kamiinuu seeraan ala yoo akkasitti wanti raawwatame jiraate qaamni kana raawwate seeraan gaafatama. Kanarraa kan hafe immoo gocha maqaballeessiitii fi mootummaa xureessuudhaaf abaa'uun raawwachaa jirudha kan jedhu kan hin qabu. Oromiyaa keessatti poolisoonni too mana murtiitti nama dhiyeessin karaatti nama ajjeesu waan akkasii hedduu baratamaa ta'udha kan namoonni hedduun kumataatiin jiranii rakkoon kun hin jiru jettan walumaa galatti. Namni biyya kana keessatti meeshaa hidhatee bosona galee saamee saamsisee ajjeesee butee nama ukkaamsaa jiru bakka tarkaanfiin olaantummaa seeraa mirkaneessuuf fudhatametti opereeshinii keessatti namni du'ee jira. Araaniti kun. Mana hidhaati. Mana hidhaati. Poolisiitti ofiisaatis meeshaa hidhatee poolisiitti tudhukaasu poolisiinis du'ee innis kan du'e jiraachuu danda'a humni akka kana. Kanarraa kan hafe mana hidhaatii fuudhamee kan jedhu an odeeffannoo akkasiis hin qabu seeraan alas gochaan akkasii yoo kan ta'u ta'e. Tibbana hiriira naannoo Amaaraatti ba'ame irratti dhaadannoo Oromummaan haa badu jedhu hiriirtonni qabatanii ba'an dubbii ijoo marsaalee hawaasaa ta'ee tureera. Ofii Oromummaan maali? Oromoo ta'uu fi Oromummaa qabaachuu jidduu garaagarummaan jira laata? Maatii olaanaa gaaffilee kana qorataadhaaf seenaa akka ta'an obbo Alamaayyoo Ilee gaafateera. Oromummaan inni dura aadaa Oromoo, seera gadaa, jireenya Oromoo, afaan Oromoo beekudha. Oromummaan wanni guddaan isaan. Lammaffaan immoo dhaloota. Dhalattee ati faranjii ta'uu dandeessaa, dhalattee ati araba ta'uu hin dandeessaa. Garuu Oromummaan wanna Oromoon hojjetuu fi seerri Oromoon ittiin bulu sirna gadaa isaa, duudhaa isaa isa ganamaa fi jireenya hawaasummaa hunda beektee jechuudha. Of ibsuu danda'udha jechuudha. Oromummaa jechuun uffata isaa, aadaa isaa, nyaata isaa, jiruuf jireenya isaa kallattii maraan jechuudha. Aadaa qabatamaa, aadaa hin qabataman yookaan kiliyyaa kana hunda waa'ee Oromoo beektee Oromoodha jettee yoo of ibsite isa Oromummaan. Dhiigaan Oromoo taatee hin dhalatta garuu Oromummaan kan ibsamu eenyummaa isaatiin, aadaa isaatiin, afaan isaatiin, jireenya isaatiin, jireenya afuuraa yookaan immoo kiliyyaa jedhamu kana jechuudha. Spiritual and material value of the Oromo culture. Namni tokko hawaasa itti dhalate fakkaata. Isa keessatti hawaasa itti dhalate sani keessatti waa hunda isaa qabattee yoo guddatte hawaasa isaan jechuudha. Jalalarree qabaachuu qabda. Weedduu isaa, gadda isaa, boo'icha isaa, dhiichisa isaa waa hunda beekuu qabda. Isa Oromummaa sin jechisiisu malee ati Oromoo taatee asii dhalattee daa'imummaadhaan Ameerikaa galarte ati Oromoo dhiigaan Oromoodha garuu Oromoo miti. Beektu kaa waa'ee Oromoo. Kanaaf Oromummaa jechuun jireenya hawaasa sanii beektee hawaasa Oromoo beektee Oromoo keessatti guddattee aadaa Oromoo fudhattee isa Oromoo kan si gochuu. Oromummaa jechuunis kana jechuudha. Dirattuun bulmaata isaa, aadaa isaa, qonna isaa, nyaata isaa, dhugaatii isaa, boo'icha isaa, gadda isaa, gammachuu isaa hundumaa beektee yoo bifa saniin ofiisiite ati Oromoodha. Oromummaanis isa kana. Oromoo ta'uu fi Oromummaa qabaachuu gidduu garaagarummaan jira jechuudha. Dhugaadha hin jira ka. Oromummaa qabaachuun hin beeku aadaa isaa gonfatteedha. Kanaatti Oromoo taate garuu aadaa Oromoo kan hin beekne afaan Oromoo, uffata Oromoo, nyaata Oromoo, gaddaa fi gammachuu isaa kan hin beekne taanaati Oromoo guutuu miti jechuudha. Dhaloota dhiigan Oromoodha. Oromummaan garuu aadaa keessatti taphatan kan baratamudha. Tokko hawaasa kanatti siqtee aadaa isaa keessa hoo jiraatte ati faranjiis ta'e arabas ta'e Oromoon siif kenna Oromoo si tolchu si moggaasaa jechuudha. Moggaafamtee isa fakkaattaa jechuudha. Aadaa Oromoo fudhatta, eenyummaa Oromoo, amantaa Oromoo, sirna gadaa isaa waa hunda isaa fudhattee jechuudha. Oromoo tolchite jedhama. Oromoo tolfame jechuudha namichi sun. Oromoo
accept godhe jechuudha aadaa Oromoo sana. Kanaaf akka Oromootti dubbata, aadaa Oromoo dubbata, akka Oromootti jiraata, Oromummaa fudhate jechuudha. Garuu Oromoo keessatti dhalatee aadaa Oromoo immoo afaan isaa waa hunda isaa neglektii godhe Oromummaa qaba jechuu hin dandeessu. Sagantaa keenya har'aa gara goolabuutti finnee jirra. Odeeffannoo dabalataa hedduu marsariitii keenya irraa kan argattanii Beekaa Toomaa qopheessaa qophichaa ta'e anis hirphaa gammachuu isinii dhiyeessuudhaan si wajjiniin ture jira. Torban gaarii qabaadhaa, nagaatti tura.